Hindabarsin Seenaa Ajaa'ibaa kana dhageeffadhu. Haadha dhabuu mannam haadha maraattee qabaachuu wayya jedha mammaaksi Oromoo ko. Mucaa daa'imaa waggaa 7 hin gahin irraa haati isaa jalaa duute. Yeroo muraasa booda abbaan isaa jaartii biraa fuudhe. Jaartiin abbaan isaa fuudhe kun haadha biddeenaa mucaa kanaaf taate. Guyyaa tokko abbaan isaa daa'imni isaa kun isaa fuula guuree aaree taa'aa jiru gaafii tokko daa'ima waggaa 7 kana gaafate. Gaafiinis akkas jetti ture. Haadha kee kan duraatii fi kan ammaa jidduu garaagarummaan jiru maali jechuun daa'ima kana gaafata. Haati biddeenaa tun daa'imni kun akka waan takka abbattiin himneef sodaachisteetii jirti. Garuu erga gaafatame deebisuu waan qabuuf daa'imni waggaa 7 kun akkana jedhee deebiseef. Haati tiyya kan duraa ni sobdi. Soban irraa baradhe. Garuu tan ammaa tun dhugaa malee hin beektu kana irraa baradhe jechuun deebiseef. Abbaan isaatis deebiin isaa akka malee isaa ajaa'ibee barnoota gaarii irraa argatte jechuudhaan mee akkamitti irraa baratte jedhee abbaan daa'ima waggaa 7 kana deebisee gaafateen. Daa'imnis akkas jedhe. Haati tiyya kan na dhalte yoon bakka akkanaa dhaqxe yoo waan akkanaa hojjette nyaata ta'ee dhugaatii tokko sittiin kennu naan jetti turte. Garuu yeroon an waan isheen irraa na dhorgite kana hojjedhes nyaatas inuma naaf kenniti dhugaatis inuma na obaasti. Haati tiyya tan ammaa tun ajaja ishee yoon dide akkuma jette san nyaatas dhugaatis naaf hin kennitu. Kunoo ammayyuu guyyaa 2 guutuu nyaataa fi dhugaatii odoo naaf hin kennin hanga ammaa agabuu jira jechuun abbaa isaaf deebise. Abbaan isaatis gaddee mataa isaa gadi qabate. Namni bakka haadhaa namaaf bu'u garuu ni jira. Kun anaaf gaafidha. Yoo jiraatte Rabbiin mindaa kee siif haa kaffalu. Abbaadhaafis akkasuma. Garuu hammam keenyatu haadha teenya yeroo addunyaa irra jiraattetti bu'aa ishee hubannee kunuunsine sana booda gaafa ishee dhabne booda nuuf galee miidhaa ishee yeroo sanaatiin miidhamna. Atiin yeroo amma haadha qabdu isa dhugaa ati carraa qabeessa. Kanaaf haadha kee yaadadhu, kunuunsadhu, du'aa irraa sassaabadhu. Nama siin gammaddee nama siin haara itti galfattu Rabbiin si haa taasisu. Haadholii keenya waan gumaachanii bakka irraa hin hafne deemanis Rabbiin hojii isaanii hunda toltutti isaanii haala akka'u. Jannatal Firdoosin Rabbiin isaan haa qananiisu. Atiin seenaa kana dhageeffattee of madaaltee jirta jedheen yaada. Viidiyoo kana irraa namoonni barnoota akka irraa argatan koppii liinkii diyuutii fi sheerii hin dagatin. Gurbaa qaxalee keessan kana waan gaarii irraa barachuuf TikTokii isaa follow fi YouTuber isaa subscribe tolchuu hin dagatina isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha.